السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونا من تبرع صدرتنا كم نجازت فياك سنسين جتا هر موتيو برمس الزلالة سنه قبل في جرح أكمل سنه موتيو يروتي هذا المالد نوجين ترى سنة في ريت رجتشوا كيسو ما يري زلالة قبعتني زلالة في السن شكاجرتا يمكن موتيو أكمل جرا فنجرانا تاتي أكمل إيرو نباستي أكمل إيرو أنا جارينا تاتي أكمل إيرو نصبت جرتمو دوغان هدرات هجرتي أكمل هو أنا تاتي أكمل هو ماتي تاتي أكمل هو هذا ما أنا تاو هندندتي مو سيورو الأفنى صبدين هدرات هجرتي مو أكمل يرو جالتني جكان جافين أكنا اسم كيسة تاني أمام يروتجي كنافو جافي سين كيسة أمام مسنيف ديبي سافني كبات يدفيجها كراكا من أكبي كودن ديتني كلا جوزني لارو دن ديتن جتشو ويرو باي سامو كيسة سنتي كوجتشو كون كنافيو فرتين كيسة هنجد أماتيتي أنا أرتي ونيجين هاتو مالكي نمنا جارلا منتكم ماتي أكو مثلا موتيو منا جيستو تجارلا تفاتي كان تاي مجالي مياه كان سكر جالي نمتلو كان كفلتي مالي أرجعت منا كان الراجع شولا كان أبيو جارلي ولا ما هاتي منا رفابا منا وديني تراس نجلا بروسا كنا هجر ماتي وردفتا شكي ملي منا كيسة نكيسة مالي وان كبران نجارتا سنجلتين كان هردفتها كيا تكف الرتي دير أوفشا كادر توف إنفرمشنا سيف كنا شمر سيف جنين ترو بربادو شمر هذا منا قاري سيف تأو بربادو ليرو باي بلي ساقرك هنا ركفتو جتشو وانا تكو أمم هندان دا وانت أمم مستان هندايو سيرا جتيكو بسيتين قبل جتشا سرا قدي قبتي جتشا أسيجلتين بي كنافيو حالا كسي سنينس بيكو دندي تجتشا yeroo baay'ee jechuudha shamarris wajjin turuu barbaadan maalidha balleessaa isaanillee gara kee hin deebisanii balleessaa ofii hin amanan jechuudha balleessaa ofii amananii dhiifamas hin jedhan shamarris duukaa turuu hin barbaanne garuu balleessaa ofii san gara biraa jijjiiran jechuudha balleessaa ofii jijjiiran san warree balleessaa akkas godhe siitu akkas godhe siitu akkana godhe balleessaa ofii kana hin amanan jechaadha sirras bakka balleessaa ofii hin amananii jechaadha balleessaa ofii gaafa si wajjin jiraachuu barbaadan hin amanan shamarri takka gaafa si wajjin jireenyuu fi jalqabuu barbaadu gaafa si wajjin jireenyuu fi itti fufuu barbaadu waan balleessa hundaa isitti himte dhiifamnaa godhisiin jette garuu shamarri sin barbaanne sitti quba qabdi hollatti quba qabdi balleessaa ofii sitti himtu waan tabaadu maraayyuu siitu akkas godhe osoo akkas godhu baattee akkas hin ta'u siitu akkas godhe quba sitti hin qabdu jechuudha shamarri si jaalattu kan sejin jireenyi si jalqabuu barbaadu jechuudha tokkoffaa tole dhiirochiyye lammaffaadha walitti deebinee jirra lammaffaan himmutuyyuu shamarri si barbaadu kan haga dhumaatti si wajjin ta'uu barbaadu waan ati balleessite hin aggaannantu waan ati balleessite samii geessite samii fi lafatuyyuu walitti dhooyi har'a jiru hin jirtu waa xiqqoo abbaa akkanan takkanii jira miti waan akkasiisan hin qabdu shamarri akkasii shamarri si wajjin turuu barbaadu shamara akkasii ta'uu qabdi miknaatum jireenya kee keessa si seentee jette akkuma kanaan dura siin jedhee yeroo wanta balleessite waan balleessite dhoositee sitti xoqqomte gaafa mana kee seentee laadha jaalallee gaafa mana kee seentee mana kee hin jeeqama jechuudha ammas lammaffaa irratti kasiin jedhu maalidha isuma kanaa isuma bira siin jedhe sanidha jechuudha kanaafiyyuu waan ati balleesse san hin aggaannantu hin abbaakantee ollaa mara gabbaaftee jechuun yaani hiriyoota fi maratti himtee baxabbaxxee dachii kanaan balleessituu akkasii yookaan sababa sirrii asii galtee miti kanaafiyyuu shamarri si jaalatti jireenya ofii si wajjin qaxxaluu barbaaddu waan ati balleessite sirratti hin abbaakkantu baqqaadhuma xiqqoo sama hin geessitu amalli keenya garuu garaagaraa jeessa garuu hin abbaakkantu jechuu shamarri si wajjin saniifiyyuu hordoftoota kiyya shamarri si jaalattu sin abbaakkantu jechuudha fakkeenyaaf waan ati balleessite tokko osoo ana taate yeroo akkamii namaa akkanii dogongoraa osoo ana taate illee nama dogongoraa akkamii jettee keessa si ilaaltee jecha garuu akkas siin jettee keessa si ilaaltee waan maraa ishii jettee sitti calliftee hojjettee yeroo tokko maal jedhanii yeroo nan jaalattu maal natti hin naafne fakkeenya shamara biraatitti siifaa biratti haasoftu yookaan shamara biraatti si haasawsa argitu irra si taruu dandeetti yoo si irra si tartan akkam jettee fudhattaati nan jaalattu isin siree bira qabdi yookaan immoo nama biraa jaalattee isin alaa qabdi jechuu dandeetta laa irra si taruun dirqama sitti waan ta'eef
waan jireenya si wajjin jalqabu barbaadu humna xiqqoo samee geessitee bakka sababa sirra sochii siin addabuu barbaada. Injettu jechaadha. Si irra tarti waan ati balleessite. Macheem namni hin balleessa naanni kamiyyuu kan hin dogongorre hin jiru inshaallah hin dogongora namni jechaadha. So sadaffarra geenye jirra sadaffaa dhiira shamara shakka wal jiraatuufidha. Sadaffarra geenye jirra sadaffaan himmootiyyuu kaayyoo kan kee akka galma si ga'uuf si gargaarti. Shamarri si jaalatu shamarri jireenya si wajjin jalqabuu barbaaddu rakkina kan kee hundaa si gargaarti. Jireenya irratti haala ati mijeessaa jirtu hundaa si cinaa dhaabbatte haga danda'ameen yaadaan ta'ii mallaqaan ta'ii haga danda'ameen si bira dhaabbachuu jaalatti. Si bira dhaabbachuun isii gammachiisaa jechaadha. Shamarri jireenya si wajjin jiraachuu barbaada jettee murteessitee jireenya ofii takka sirratti gattee jirtu gara fuulduraa ka haadha manaa kan kee ta'uu dandeettu akkasii jechuudha. Amala akkasiis irratti arguu dandeetta jechuu barbaade shamara yeroo baay'ee itti dhiyaatan shamaroota irraa baqattaa shakkirraa ka ta'e garuu madaalaa itti dhiyaadhate. Kanaafiyyuu kabajamtoota kiyya si gargaaruu isii gammachiisa jechuudha. Kaayyoo kan keessa akka galma siif ga'u cinaa dhaabbachuu. Fakkeenyaaf isii jaalattee jirta mana ijaaraa jirta. Mallaqa dhabuu dandeetta. Si cinaa dhaabbachuu dandeetta jechuudha. Yeroo isaan nuti dubartoonni yeroo tokko tokko garaa laafna. Nama jaalannutti garaa jabaachuu hin dandeenye. Waan kanatuyyuu shamarran keenya yoo itti yaadee jedhu isaa akkana keessa galaniitiin miidhamanii jira. Dhugaa rabbi jechaadha. Baalagedha isaan jedhanii gaafkaani maqaa isaanii saqalan jechuudha. Gaafkaani mallaqa isaanii fudhatanii jalaabbatan jechuudha. Garuu jaalalli seera akkana qaba. Okay, hordoftoota kiyya arfaffarra geenyeeti jirra. Arfaffaani kan jaalallee kan kee shakkaa wajjin jiraattudha fi arfaffarra geenye jira. Arfaffaan kan jaalallee kan kee shakkaa wajjin jiraatudha. Furmaata yookaan immoo kan malakkata irraa beekuu dandeettuni arfaffaan jechuudha. Hiriyoota keetiin adda si baasuu hin barbaaddu. Yeroo tokko nuti shamarranii fedhii keessa galla. Akkam siin jedhu si jaalatteetumaa waan si jaalatteetiin hin jirtu garuu yeroo nama sanitti hiriyaa taate ati hiriyaan sun irraa waan si gorsufaa waan jaalala keessaa faajee qofaatti fakkaata. Waa'ee biraafaa haasoftan itti fakkaata. Waa biraafaa sitti haasanis dogongorsuu danda'an itti fakkaata waan ta'eef isaanirraa akkati gortufaa si godhuu dandeetti. Garuu isiin akkasiin barbaaddu. Dubartiin si wajjin qaxxaluu barbaadu. Dubartiin abbaa haadha manaa gaarii sii ta'uu barbaaddu. Tokko ciibsuu qabdanii jechuudha. Namoonni garuuyyuu asxaabni isaanii walitti hin galle wal arganii bichaa fi akkanumatti qaama isii bichaa jaaladhe yookaan immoo tiyyuu isii yeroodhaaf jaalallee tiyya taate enjoy wajji goona bakka lalla waan akkasitti wal jaalante daarii ni jaaranna jechuun kun abjuudha. Kun abjuudha irra caalee asxaabni keenya walitti galuu qaba yaanni keenya tokko ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu hunda keessaniyyuu waaqni waliisan haa galchuun isaniin jedha. Guyyaa har'a waa torba kanarratti akka waa irra baratanii abdii guddaa qabu hordoftoota kiyya hundi keessaniyyuu akka jaalalli isinii baay'atan barbaada. Torbaffaan inni dhumaa mallee torbaffaan ammas keessanitti dhaamu maalidha jaalalleewwan lamaan please na hordofaa. Waa baay'ee isinii dabarsutu jira kana achillee jechuudha. Waa baay'ee mana keessanitti hir'atee jira. Jaalala keessatti waan isinirraa hir'atee jira. Inni galtee miti kanaafiyyuu mana keessan daima godhuudhaaf na wajjin turuu hunda keessanaas ni jedha. Saniif waan hojii turtaniif ammaaf viidiyoo kana wajji baay'ee takkaan isin galateeffadha. Baay'ee takkaan isin kabaja. Naaf galatooma warri cinaa dhaabbachaa jirtan irra dibee isin jedha. Galatooma ulfaadhaa isin jedha. Waan yaada isinitti tolee koomanta naa tolchaa gaafii qabda yoo jiraate garuu koomanta naa tolchaa koomantii keessan laalee garam isin jiraatiin akkana dubbiftan haala isin mijeessa. Mungkin lakkoofsa kiyya isiniif laachuu danda'a. Iyyuu gaafii keessan ariifachiisaa ta'e jechuudha. Saniifuyyuu yeroo gaarii naa qabaadha. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Waan hojii turtaniif viidiyoo kana please share godhaa. Akka namoota baay'ee qaqqabu barumsa kana carraa namoonni carraa barumsa kana argatanii akka baratan. Nullee akka qalaalatti isin biraan gahan jirru. Waa baay'ee qorannee doktoroota meeqatti bilbillee qorannee akka doktorrii tokko qoradhee irra gaheetti maannaan jedhee jaalalleewwan lamaa walitti dhufeenya irratti waa baay'ee isaan barbaachisa garuu namni keenya sadarkaa san keessa hin jiru naan jedhe.
sadarkaa san keessa paarsantii 100 keessaa 10 yookaan 5 iyyuu fayyadamaa hin jiru naan jedhe. Sababa kanaa umriin isaaniillee gabaabbatuudhaaf ni saaxilama jedhee jira doktor. Isaan wajjin akka firii taatu konfidensi ishee kennitti bakka. Akka isaan wajjin firii taatu hiriyaa shamaraa ta'e hiriyaa dhiiraa ta'e isaan wajjin akka barbaadetti kolfitee taphattu akka barbaadetti akka duraanitti akka gizee hiyootii kan kee kophaa jirtu sanitti akka jiraattu barbaaddi jechuudha. Akka dhiphatu akka hin barbaaddu isaaniin gargarsi baasuun barbaaddu walitti qabdi akka tokkotti silaaltee jechuu barbaadeti jechuudha. Waan ati jaalattu sii jaalachuu barbaadeti sii galtee waa mara sirraa jaalachuu yoo sun ta'in hiriyoota kan keessa qabsiisuu hin barbaaddu. Shamar tokko inaaf rakkee jaalalli ka ofii godhachuurraa kan ka'e hiriyoota isaatirrallee kutuu barbaadan. La sun dogongora. Shamarri si barbaadu akkasin gootu. Akkasis hin jaal. Hayaa hordoftoota kiyyaa shanaffarra geenye jirraa shanaffaan himmootiyyuu kan jaalallee tantii shakkaa wajjin jiraattuuf siin jee kan jaalallee tantii shakkaa wajjin jiraattu shanaffaan himmootiyyuu karaan ittiin beekuu dandeettu walitti dhufeenya keessan hin ariifachiiftu suuta waa'ee kan kee bartee waa'ee ofii si barsiiftee suuta wajjin akka tidaarii ijaarrattan barbaadde shamarri boruu si barbaaddu jechuudha. Bubbeen immoo bubbeen wajjin taraa bubbujee akkasitti dhufeen akka bubbuleetti si fudhatee tara. Sanjalan fiigeen gad dhaabbadhu. Suuta deemuun barbaadde. Dubartiin boruu si barbaaddu suuta deemuun barbaadde. Waan mararratti gizee kennu wanti marroo gizee barbaachisaa bara yeroo barbaachisa jechuudha. Jaalala keessatti yeroo barbaaddi sagantaa jaalalaa irratti akkaataa waan hundaayyuu baruudhaaf yeroo sii kennitu butumaan guutuu sii galte hin daddaaftu sitti. Shamarri boruu si barbaaddu sitti ariifattee na fuudhi sitti ariifattee akkasina godhi sitti ariifattee akkana naa godhi bakka jalii kalii sitti hin buuftu sii galte. Asirratti hordoftoota kiyya shamara tokko waan gizee yeroodhaaf si barbaadaniif waan gara fuulduraatiif si hin barbaadiniif waan yeroodhaaf si barbaadaniif keleen godhan bakka yeroo isaan daddafanii as gabaabsu barbaada yeroo gabaabatti si arguu yeroo gabaabatti tidaarlee uumasa ijaaruu yooma isaan laaluu sun siin ta'u suni siin ta'u maqaa kee balleessaa malee. Kanaafuu shamarri si duukaa jireenya jalqabuu barbaaddu boruuf abbaa manaa gaarii naaf ta'a jettee haadha manaa gaarii siif ta'uu barbaaddu shamara suuta deemtu haasawuu siit irratti suuta waa hunda irratti suuta deemtu shamara rakkisiisuun haadha manaa gaarii sii taati yoo jaalattee kan itti haasaa jiraattu taate shamara rakkisiin dhiisin haadha manaa godhadhu. Kanaafiyyuu dhiiroochi asirratti targeetiin isaanii wanti wahii citiin isaanii wahii ka dhokate fa'aa jiraachuu danda'a citiin sun osoo hin bahinitti hiriyummaadhaan turuurra haadha manaa isaa ta'ee turuu naa wayyaa jettee sitti dabalamte yeroo baay'ee shamarran ariifatanii tidaarii keessa seenanii tidaariin isaanii tidaarii gaarii ta'u yeroo isaan bahanii jechuudha. Miqnaatummaan wanti isaan dho'isan waa malee hin ariifatan jechaadha. Wanti dho'isan wahii jira shirrii wahii jira guutummaan guututti jechaadha. Kanaafiyyuu innuyyuu fakkeenyaaf inni jaalalaaf si gaafatu si fuudha jedhee ishiin jedhiniin haga takka kabajaa ofiif kenni haga takka yeroo ofiif kenni ilaali jecha. Kanaafuu gaarii miti jechuu barbaade. Okay, Jaafar geenye jira. Jaafar namooti hordoftoota kiyya dubbannaa kee irratti yoo sitti aarte jettee shamarri si jaalattu shamarri ariifatti jechuudha. Shamarri yeroodhaaf si barbaada yookaan immoo yeroo dheeraa si wajjin deemuu hin dandeenye yeroo san si bataananii yoo san dhiisu barbaada gizim sitti wani gizim san balaa sitti buusa. Garuu shamarri si jaalattu gizee si kenniti poligiraama baaftee gaafa wahii affeeree wanti kun dogongoraa maaliif goote jedhee ni gaafachuu qaba jettee murteessiti. Shamarri si jaalattu jechuudha. Ragaa jettee gatteettee si gaafatti jechuudha. Waan akkasii sitti mufadhee ture. Bareedaa kiyyamaa waan akkasii sanarratti raawwatta. Jettee tasgabbiidhaan si gaafatti jechuudha. Haala tasgabbiidhaan si gaafatti jechuudha. Shamarri si jaalattu. Garuu shamarri si hin jaalanne gizim san waan isin tafitti wariifataa jirti waan isin rakkatte hin beenu sitti dabalamudha. Gizim san si gaafatte gizim san ammoo ulfaayamuu dhalisin jetti. Kun immoo tidaarii miti. Tidaarin kootu as taa'e miti. Tidaarin deem biyya alaa dhaqee deebii miti. Tidaarii jechuun takka ijaaramnaan baay'ee takka ulfaata adda ba'u. Baay'ee takka ulfaata dhugaa fatanaa baay'ee tartan. Isin galtee miti hordoftoota kiyya.
Kanaafuu gaarii miti jechaadha waan akkanaa irraa of eegaa. Aslumaa dhiirri ariifatu shamarra ariifattu illee wanti isaanii hin ta'u. Gaarii hin ta'u jechuu barbaadeeti. Saniifiyyuu hordoftoota kiyya fedhii kee hin eegi shamarri si jaalattu akkuma san himotiyyuu si kabajji jechuudha. Akkuma san jecha tokkooyyuu siin jechuudhaaf isii hin dhiphisa. Balleessamati balleessisanuu si gaafachuudhaaf baay'ee isii dhiphisa. Akka yeroo san kiiloo meeqannastu kan immoo bakka alaallee itti ulfaata jechuudha. Shamarri gara fuulduraatti si barbaaddu. Shamarri siin barbaanne immoo hooma xiqqoo sansanee geessee gizii masaa sitti balaalu akka buusti jechuudha bakka. Indoo miti cabaan martee waan xiqqoo sansanee geessee siin gargar bahuu waan barbaaddu fi yookaan sababa waan sirra barbaadduuf yookaan hin beeku bakka aggaannana si galteenti aggaannana jechuudha. Kanaafuu akkasitti adda beekuu hin dandeetta jechuudha barbaadeeti guutummaan guututti jechaadha. Tole kabajamtoota kiyyaa torbaffaa dhageenya jira. Torbaffaan himootiyyuu waan haasoftan maraa walii galtan. Shamara gara fuulduraatti si taatu yookaan haadha manaa gaarii si ta'uu dandeettu. Torbaffaan maalidha? Waan haasoftan mulu afaan keessan walii gala. Fedhiin isitti fedhiin kan kee wal argata jechuudha kana jechuun. Fedhii yoo isin jedhu algaa irraa osoo hin ta'in haasofni keessan jiru jireenya irratti yoo haasoftan walii galtee qabdan. Bakka taafatu waan isin haasofuu barbaaddu akka haasoftan. Waati haasoftu isin sitti gammaddi yoo isin haasoftu asitti gammadda. Kanaa jechuudha bultii kaatii wajjin ijaarrachuu dandeettu. Annaa mootiyyuu dhiiroche shamarra wanta hunda kan keessarraa jaalatte sitti dhiyaatte gara fuulduraatti si taati. Gara fuulduraatti haadha manaa gaarii si ta'uu ni dandeessi. Waan hunda kan keessarraa jaalattu sin jedha amala keetirraa uffannaa keetirraa haala keetirraa waa hunda keetirraa garuu qabeenyaan madaaluu hin danda'u. Qabeenyi dhufaadhaan dhufa waan ta'eef jaalalli jiraataadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu dubartiin waa hunda isirraa jaalatta haasawaa keessarraa jaalattu fedhii keessarraa jaalattu. Gara fuulduraatti si ta'uu ni dandeetti. Qunnamtii bichaadhaaf yoo wal jaalattan haadha manaa walii ta'uu hin dandeettan. Akkuma isaan himootiyyuu wanti keessa mulu yoo walii galee jedhi fakkeenyaaf hojiirratti walii galtanii jettan asxaaba irratti yeroo baay'ee namoota kan walitti buusu kan wal lolchiisu jaalalleewwan lamaan adda baasuuf addarasii ga'u asxaaba onnee keenyarraa burquudha. Asxaabni kiyya kabaraa kan isaa immoo kabaraa. Ani immoo kan ankoo kana fudhadhuun jedha inni immoo kan keessaa fudhadhuun aan jedha kun immoo waliin galchuu hin danda'u. Garuu namoonni wal jaalatan wal jalaa dhagayan wal madaalan kamtu caala jedhanii jechuudha. Saniifuyyuu bareeddoo kiyya kanaa caala. Latti bareedaa kiyya kanaa caala. Bifa jaalalaatiin walii ibsitanii wal kabajaadhaan jechuudha. Walirraa fudhattanii gara tokko ceebsuu qabdanii jechuudha. Namoonni garuuyyuu asxaabni isaanii walitti hin galle wal arganii bichaa fi akkanumatti qaama isii bichaa jaaladhe yookaan immoo tiyyuu isii yeroodhaaf